bara 2017 5,000 fi 721 irraa 4,000 fi 921 doolaara meeqa qannase? Doolaara 800 fi qannase. Kun akkamitti qannasuu danda'e? Ifaan ifatti caarataan aba'u beeksisaan akka godhamu caarataan ba'ee Arabni mawsima kireessu iddoo mawsimaatti bootaa dunkanaa kireessu kan makiinaa kireessu kan madiinatti hoteela kireessu hundi karaa ifaaf ifa ta'een namni gatii gadaanaa caarataan ba'ee beeksisaan kan gatii gadaanaa filatamee akka fudhatamu dhiibbaan asii majlisa federaalaa keessatti godhame doolaara 800 qannase bara dura 2016 ammoo 5,000 fi 721 2018 itti dhufu bara kana ammoo doolaara 4,000 fi 229 sini galee doolaara 4,000 fi 229 birrii meeqa doolaara meeqa qannase jechuudha? Doolaara 693 qannase. Aha. Hajjiin hin daballe ka hin qannase malee. Hajjiin akka amma doolaaraatti hin qannase moo hin daballe? Hin qannase akka doolaaraatti. Kana sirriitti hubadhaa. Haqqii jiru waan ta'eef. Kanammoo baay'ee ta'abuu bira darbaniiti warri koreen alanaa tokkoffaa riifoormii godhame hajjinaa umuraa keessatti. Riifoormii godhame filannoo bara kanaa keessatti. Achi abiyyi komiteen illee baay'een isaanii jijjiirame. Komiteen achi dhaqee waan kana wanni godhullee. Sadaffaa miidiyaa majlisa federaalaa jalatti argaa turtan. Beeksisa maxxansan. Dirijjitii 45 ta'u awwadaaddaraniiti ka keessaa gatiin qannasaa fudhatan. Sinii galeera miti? Dirijjitii 45 ol awwadaaddaranii keessaa kan gatiin qannasee fudhatan jechuudha. Garuu kanuma wajjiniin nuti Itoophiyaa jirra doolaaraanii miti kan nuti waa gurgurannu. Maaliin gurguranna? Birriin gurguranna waan ta'eef doolaarri nuyi fira miti orma. Waan ta'eef kana hunda ta'abamee garuu birri Itoophiyaatti hin qannasne. Inuma dabale malee jechuudha. Akka birri Itoophiyaatti yoo laalle jechuudha. Gatiidhuma barreen gaddaatiin utuutti fufeeyyuu naannoo 900 dhaqa ture. 2016 yeroo hajjiin murtaa'u doolaarri meeqa ture? 127 ture. Nan yaadadha jechuudha. 127 ture. 2017 jechuudha. Bara kana garuu doolaarri meeqa ta'e? Doolaarri 150 wayinni jedhamu sun gatii ittiin jarri baankiin bitu anaaf isinirra utuu qabaanne. Gurshaa jedhanii birrii 10 irra kaawusanuu baankii irraa baankiitti immoo wallaba. Gurshaa. Doolaara san waan barbaadanuuf. Anaaf isinitti immoo gaafa deebisanii gurguran 176 nutti gurguru. Mee 176 rukutaa laala. Doolaara 4,229 san kanaaf 700 dhaqee jechuudha hajjiin. Wanni 700 dhaqee fi waan birriin Itoophiyaa baay'ee ol ka'eef. Malee silaa gabaa hadhaatiin 176 utuu doolaara bara darbe ittiin hajjiin nama tokko dhaqame sanaan utuu godhame
kuma 900 fo'ii dhaqaa jechuudha. Kanaaf parsantaa 15 qannaseera. Hajjii bara darbeerra hajjiin bara kana parsantaa meeqa qannase? Parsantaa 15 qannaseera. Inni jedhamu nama kaalkuleeshinii kana keessa galee ilaalee beekuuf ifaa jechuudha. Herrega doolaaraa immoo dhiisaa. Akkuma silesiniin jedhee qonnaan bulaan sangaan meeqa ta'ee jechuu beeka. Akkanuma kanaa miti. Ka sangaa qabu. Sangaan barreen gaddaa 50,000 gurguramu bara kana meeqa? 80-90. Bunni barreen gaddaa, bishingaan, qamadiin, garbuun gatii bara darbeeti bara darbee miti. Uffanni nuti kaa'ennu kun nyaanni nuti nyaannu hin dabalee. Kanaaf hajjiinis namoonni gariin umuraadhaan wal fakkeessu. Bareechinee waan shubaa ka'u Facebook irratti wanni babarraa'u numa jiraa miti. Numa jira jechuudha. Waan shubaa ka'u irratti haasa'uun barbaachisaadha. Isinis gaafa gadi buutan shubaa kana namni isinitti kaasuun dhabamu waan ta'eef. Umuraan birrii Ramadaana keessa umuraan 250 caaleen beeku yeroo kaan immoo 150 hin caalu namni jedhu jira. Hajjiin maaliif akkas ta'ee jedha. Umuraa bakka feetan bultu waan feetan nyaattu isinii galeera miti? Iddoo feetanni dhayxanu iddoo feetanni dhiiftu. Hajjiin garuu akkasii miti. Hajjiini manaasika qaba. Kana mitiire bootaa dhaquu waajibaa jira. Bootaa sana ga'uuf garuu akkanumatti zimmettanii taaksii qabattanii naytan. Ministeera hajjiitu hooggana. Ministeera hajjii biyya sanaa. Koreen abiyyi komiteen jedhamu kun jira keessallee ni jira. Ministeera hajjii awqaafaa fi ministeera awqaafaa kan nageenyaa maal jettaniin kan tuuristii aadaa fi turizimii amma nuti biyya keenyatti jennu. Jarrileen gara ministeera 5tu walitti dhufee dhimma hajjii hooggana. Hunduu gahee qaba. Seera jara baasa. Kan nyaataa, kan dhugaatii, kan inshuraansii jedhamu jira. Inshuraansii fayyaa jedhamu sun achitti dura buutanii asitti kaffaltanii dhaqaa jirtu. Paakeejii kana keessa jira. Vaatiitillee jira ajaa'ibaa dubbiin isa duriitii miti. Inni galeera miti? Parsantaa 15 vaatii. Seera hedduu baase mootummaan Saawudii. Kanaaf wanti hundi isaa dura bu'ee kaffalamee kaffalamuu isaa mirkaneeffatanii namni asii mallatteessee ergu kan achii fuudhu hojjetaan baay'inni isaa hundi beekameeti malee akka umuraatii miti. Ammas yeroon umuraa birrii 100 wayii dhaqamu guyyaa 12 dhaqaa turre nutis. 12 kana achitti nyaatan qabu, dhugaatiin qabu, sintu bitata, sintu nyaata. Inni kun nutu humna dhabee turee dhaqa malee kan mawsima ji'a 3 kaffalama beeka kan hajji. Viizaan hajjiidha, viizaa umraatii waladha. Mawsima jechuudha. Shawwaal tokkorraa qabdanii namni dhaquu yoo barbaade utuu tansiiqni jiraate dhaqee achi taa'uu danda'a jechuudha. Hamma mawsimni hajjii keessaa dhumutti viizaan isaa naannoo ji'a 3 oliiti kan inni tajaajilu. Shawwaal, Zilqaayidaa, Zulijjaan dhumee xumura irratti viizaan sun dhuma. Kanaaf dhimmi ziyaaraa yookaan hajjiitii fi umraadhaa waladda. Kan biraa namni majlisni waan guddaa irraa argata waan ta'eef dhimma hajjii leellisaa. Hajjuma malee majlisni maal hojjetaa jira? Faayidaa irraa argatuu fi warri jedhu jira. Faayidaan keenya wallahi isa duniyaarraa isa akhiraat irra niyyachuutu murteessaadha. Maaliif jennaan namoonni hajjii galmeessan hajjii irratti hojjetan tolan hojjetan aballi ni jira moo hin jiru? Jira jechuudha. Ka tajaajilaa wayii tarii majlisni federaalaa warraanii argata parsantaa hanga tokko kililootaaf kililoonni godinootaaf parsantaa hanga tokko akka kennanuuf wanni irra kaa'amee jira. Naannee walumaa galasaa kan naannoos ta'e kan federaalaa kan godinaa dhufu walumaa galattu